Ani gaafati qaamaan qabne. nama kuma tokko na laala jettee gaafa balleessaa namaatiin alatti zim jettee maqaa namaa dhooftu warra ishiin wajjin nyaatte gaafa jettu sirrii midhaan viizaa mucayyoo kana baasee dhibbatti kuma lama sitti argeen jira baasee tikkeetti murteeffisitu fiduu dide. Guutuun keessan itti gaafatantu tokko garuu shamarran marzii bofti siin na iddaartanu akka maqaa dubartii waamnee na godhaartu. Natti deddeebitan dubartoonni. Mucaa hadha biizaan gubateera naan jettu kana ati dubartiidha. Waa biraa dhiisii qaamaa baafadhu. Gaafati qaamaa biyya kanaa baafatte galatan rabbii galchaa natti tolaa. An dubartiin arga duwwaa deemuun jaalladhu. Maal jedhee jajjabeessaa ture. Har'a maal jette? Gatii beemasa taateef nama kuma tokko na laala jettee jaadhaan jette. Ana nama rafee namni kumni tokko dhufee na laalu. Maqaa kee kaasuu barbaadetanii tuusi kee irraa qaaftan. Maqaa kee waamaan akka nama du'eetti na dagadhu bilook na godhii deebi. Salaamu alaikum. Dhageesse diraama kuma sadii narraa kafala waran. Yoo mubaarak sagalee keenya jettan diraama kuma sadii mucattii kana fiduun barbaada. Ammas naa liqeessaa tokkoffaa diraama kuma birrii kuma dhibba tokko gurbaanaa galchitee taa isa qobanaa qabali kan intalaa dhiisi. Wallaahi billaahi kan intalaa kan sirkaan boodhu ergati afaan guuttattee haadha bira. Har'a abbaa qaamaa si erge barmube. Ati afaan keetiin rabbi arraba koo hiidhu akkanaan jette. Haadha bira. Osoo nama dhaggeeffattee sitti mube isa sana osoo nama. Mutu birii biree sanaan jette. Haadha bira osoo ta'an birrii kuma 50 kan tikeetti Oromootti tuun hime. Oromoo mucaa kana anatu liqeeffate tikeetti naa kutaa tuun jedhe nan dabayettee yaaddaati. Tokko jedhe. Dhageessee? Bisana dhaggeeffadhu al tokko al tokko na ati afaan keetiin haadha firaa koo gaafa wal lollee kaane bisa siif deebisana dhaggeeffadhu araramnu haadha firan sii jedhe jedhee kan jira isa siif deebisana dhaggeeffadhu jedhee jira isa har'a hin gubate tikee biizaan sii jechuu sheemii siin qabu isa jedhee jira maaliif akkan hin murre siif deebisana dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu siif deebisa maaliif akkan hin murre. Gaafa nani viizaa ishii mureefis seessisa siin jedhu booddee namicha ofirraa kana salee erga kana salamtee booddee tikeetti mureefi maaliin godhaan ji'a tokko dabarteerti micoon tun biyya keessaa jedhee kana salee namicha maa bilbila kaatee qassaree birrii kun namichi kaasanii godhe maaliif naan jedhe himeen jira naggeetti sagalee qabee namicha ofirraa kana salee micayyoo jedhee itti himeen jira naggee yoomsitti himte itti himeen jira hiimoodhaan kun dawwaleefi akka isheen kana salan maal gootee haadha firaa akkam gootee jennaanii namichi ofirraa kaansel godheera. Gaafannaan miti kan isiisitti himte. Akkam gootee mucattiin lakki ilaadha fira akkam gootee mucattiin jennaani. Nagee situ dawwalee immoo isiisi dawwalee sitti himi. Isaan naa dawwalee. Ilaadha fira. Dhalluma bakka. Maata isaan dawwalee miidhagina dawwalteerti jedhee. Dhimmichi bira jira gaa dhimmichi bira jira haadha fira. Akkamitti nageessii dawwaluu eeddeeni uummata Oromooti deebitaa tokko lammaffaa. Maqaan nageetiin birrii kuma dhibba tokko si bira jira. Maqaa kootiin kuma dhibba tokko si bira jira. Naa galchitee taafii gurbaadhaa nagaa fataara. Haadha fira. Dhiisi waa'ee mucaa. Galchine sana nan deebisaaf viiza isaanii waan dideef. Amma dheengadda ati har'an galchaa maallaqicha naan jettee moo naan hin jenne. Mucaan sun mana kanatti fooloo si godhe. Isa sana galchee fi riisitii siif hin ergaa jedhame. Kan isaati fi kan mucayyoo. Amma naa galchuu fi dandeessaa kunoo kaatee ergateera dhaggeeffadhaa la. Mana kanatti fooloo godhe naan jenne. Mana keettan fooloo godhe yoo isiin birrii keessa nyaatte ana gaafatama naan jette fidi birrii naan jedhe nan kafalamoo kanadhee hin kafalta amma barbaadan jechuudha. Maaliif kaffalta kan isaa dhiisimu been isaa akka fayyaa isaa keessaa bilisa ijoollee viizaan isaanii ba'uu fi ana kafalan jedhe Oromoodhaan. Annan deebisaaf ijoollee viizaa isaanii ba'uu dide birrii isaanii nan deebisaaf. Kan mucayyoo garuu narraa gadi bu'ee nama maqaa kiyyan nanneen viizaa ishee baasee sitti ergeen jiraan situ gubee tikkeetti. Waa'ee mucattii dhiisiisin jedhe. Waa'ee mucattii haadha firaa dhugumaati. Ani ijoollee lamaanii rakkoo qaba. Akka wanti na ergiiti bakka kanaan alatti wanti wajjinaa sofnu hin jiru. Kan isaan lamaanii rakkoo. Naa kennitu moo naan kennitu? Kamiidha humni dhibbi tokko. Ani ijoollee lamaanii kan ijoollee dhiirota lamaanii akka wanti na ergi. Kan mucayyoo garuu kana booda maqaa kiyya hin dhayinii nan. Viizaa ishee baasee sitti ergeen jira. Akka suni uummata Oromoo ol galaati. Yoo barbaadan dhahaa yoo barbaadan kaffalina. Sana sintu beeka malee kaffaleen baasanii viizaa. Ayyee uummanni Oromoo jala jirtan kottaa ol galaati mubaarak kafalinaan jedha. Rakkoon qabu yoo uummanni Oromoo
kafal nanjere kafal ya kopira oromo dubbata sana wale mubarakin yette mo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wassalamu warahmatullahi wabarakatuh sikuma dibba sana malwa ya ala fira hala fira sikuma dibba sana amma da bartu dan Kan isaan lamaanii ani ijoollee lamaanii immoo beekn akkaawuntii na ergi. amma da bartu kula ni raf zonde ta Amma dabarsu ganama kinan dabarsaaf. amma da barsitu Ganama nan dabarsaaf wasa siin ergi. ni tan ken ne wa ta ko tingolam ni la fajira malu kana matti kata dam mata keenya bari drama kuma sadicha maljatan wari du bayartan ke satu kota wal kala dubadda bordu biga tiga lungke salinaf ana saratin dubaddu mali fi dufte wan dubatte ati fe masaka titatif nama kuma to kunna la jette ako wa mun dandesu malo yette anemo ada framiti namni shantam ni zu mansun ngafan ni arate do fe jadu akka ira tan dabadde falme male nam tokko sodaadhee deessine dubartii gati taate na rakkifte akka itti haasawus narkaa badee garuu na naasa'a xumura isaa walumaan laallaa akkatti maallaqni sun deebi'u walumaan hundi keenya iyyuu laallaa warabbal kaabaa akkaawuntii haati firaa irraa birrii dabarsaa turte guutuu guyyaa boriitii kaaseen qabsiisa mootummaa Itoophiyaa biratti akkaawuntii isii maallaqa hawaalaa ittiin daddabarsaa turte geessanii kottaatti dubbadhaa diraama kuma sadii sana isii kafaluu qaba moo eenyu kafaluu qabatti Mube, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى بكا كانت وانا سيتمو دوبرتيني حالا كينيا حالو ما سيتيف كبجمو قبدي مالي بكا هاتو تاتت بكا كائنا تاتت أكما ديرا هود أقبدي حق أنا ما دي بفتو كونس هود أقبمتي حق أنا ما لها كيس وفي بوتي يوم بطل أنا مبوت Imbu bakka miteessi ma. No, nuree. Bakka miteessi amma beekama mana balattee warbaadde na raggatti yoo warbaadde mana balattee dallaalummaa sitti fufti. Allahu akbar. Viizaa dhuma gubate nageessa ofii isaatii dawwalee viizaan gubachuu dhaga'uu jechuun seera hattummaati. Akka viizaan hin gubanne dura buutee boosasitti murtee. Gaafannaan viizaan si kaansilteera naange. Cancellation nu masala fiduu qabdi. Cancellation Isin numta kaffaltu maati maaliif ijoollee irraa fiddee kaffalta isin ebbaa maaliif maallaqa galfattee Amma diraama kuma sadii namni jaallatu naaliqeessa yoo jiraate dhimma bucaalaan ficcisiisaa fi kan isii kan garuu haadha firaa Oromoon guutuun gurraa naa qabaadhaa lolli ni kaha dhageessanii lolli ni kaati anaaf isii gidduutti lolli jabaatu kaati anaaf haadha firaa gidduutti. Assalaamu alaikum. Intala Oromoo tokko waalaikum assalaam liqeeffannee asirratti kennee fi akkas dhuftee inuma maal jette kaleessa gaafa waraqaan qabne hattummaan dhiyaattu hattummaan irraa mulqee haadha firaa haamilee ittiin maqaa koo waan kun qabdu ati maaliif beektaa gaafa jalqaba mana kanatti dhiyaattu hattuu jedhamtee dhiyaatti ana sirraa miccee rabbii gaditti dhageesse har'a afaan guuttattee fi masa gatii taateef anis jettee qaama baabatte maasha Allah. Jilaati firaa kun ishii mucayyoon shawaa tokko mana kanatti birriidhaa fi mataa turteera miti. Isaanuma haadha qaamaa goonee jennaan haadha ayfoonii goonee jennaanii. No, Mubaarik. Mubaarik Oromoon kaffaluu qabdi yoo ta'e dhaggeeffadhu Mubaarik. Birriin Oromoo irraa fuudhamu miskiina biraa fayyadu qaba malee haati firaa maallaqa isa kana nyaattee gonkumaa hin haftu ni kafalti. Isiinuma kafalti. Ijoolleen biyyarraa dhuftan karaa ala biraatiin hin dhufinaa. Tokkoffaa irratti wannan sinii dhaabu akka dhuftanii mana keetti barree akkanaan hin jenne birrii 100 amma isiin amantee kaate waraabbadheen kee rakkoo qabu olii gad deemaa fi ganama galu taanaan birrichi anu nan dhufa ganama hin galchituuti bakka buutee galchituu qabdu waan qallabduu qabdi isiin sinii galee. Ani har'a yaadadhe haadha firaa ishii gaafa poolisiitti nuu dawwalii yookaan maallaqa sana abbaa itti kennite sana nutti mijennaan halkan guutuu mana kanatti nu maraachaa bultee sanii miti. Wallaahi isiin dhumanii dubartiidha jedhee takkaa hattoo dimbroomee meequ deeggaree jabeesseeni harka qabee ol fuunan footoo jala jiru guutuu viidiyoo naa buusi maanne wattaatar A plus footoo viidiyoo haadha biraa jala jiru guutuu naa buusi footoo achirra jiran guutuun haga qaccee akaakayyuu abaabayyuutti irra gaxaan hattoo dimbootoon keenyaa jedha
Mube, haadha firaa namni beeku hin jiru siitu barsiisa Oromoo. Siituu Oromoo intalti tun intala akkanaati jettee mana kana jala teenyee sagalee taanee fi dirqamni uummanni Oromoo erga ati dubbattee si bare. Arra ol baatee feemasa taatee sirra haasoftee abbaa feete nyaattee abbaa feete boojjifte. Odoo gurbaan ittiin dawwalin silaa dursitee itti himte dhugaa jenna jechuudha. Erga gurbaan gaafate sun hafee jira keenya. Waan itti gubate san taariika sananii gurbaa san duratti baasee agarsiisuu qabdi jechuudha. Zamanni amma kijiban hafee jira. Kanaafuu uummanummaan Oromoo isii ol baasee beekamtii kannee fi haala bisinaasaa taatee har'a gad deebitee gaafa nama arrabsitu maal jechuun beeyyan keenya. Akkuma beeksisa kan jedhee biyya intala Oromoodhaa isii rakkatu hojii boonyee sagalee taaneef waan dandeenyu gaggaaraa turre. Gaafa ol baate gad deebitee guufii deebitee nama miite maali kun sheebiin nama qabu bira jedhu. Kanaaf akkana wal dhiisuun hin ta'u deebisaas uummanni Oromoo irratti haasa'uu qaba jechuudha. Kuma gaafa dhimma sii haasa'u irratti har'a waa'ee isiitis haasa'uu qabna. Rakkoo si kuma haasa'u. Viidiyoo hojjetee sagalee warra guruppii keessatti kan guutuu keessan viidiyoo suuraa isiitiin hojjetanii gadhiiftu. Eenyuun akka taate hubattaniittu guutuu isinii kennina. Dhuftee obboleessu namni kabaja namaa qaba. Obboleessu namni Warri Dubaay ammas isin gaafachuu wanta hin barbaadu. Viizaan ji'a meeqa kan inni dubbatu? Wallaahi waraqaatti mana kireeffattu hin qabdu. Afaan siitiin ittiin dhangala'ana nyaattee dubartummaa siitiin jechuudha. Bira dhaabadhee adda ayfoonii siin baattu anuun qabu birkaa warra balkaabaa dhageessanii. Viizaa iqaamaa hojjechiifattee maallaan jettee afaan guuttatte feemasummaa keetiif narraa haasa'uu hin dandeessu jettee boo wanni qoonxaan wallaahi billaahi jecha lamaan asirraa si dhabamsiisu garuu baga afaan guuttattee atumti haqa waan jedhamtu jira haqa rabbii waan jedhamtu jira dhageesse haqa rabbii waan jedhamtu jira gifii waan jedhamtu jira waan eeggatamtu jira ilma namaarra har'a afaan guuttattee anaan drama kuma sadi na sampai berian lihat pada kesana gocung ke bayang sorry amma drama kuma sadi namni rabbi jecha na jallatan ani lihat balik itu mana kau pala drama kuma sadi rabbi jedati doa na olcha inkabu jine kali ambil kana kesate jolle visa free visa ambil kana dufanu wajib bana deja karena ambil jine kali wallahi qabu namni na jaalatan na azantan haguma no jetadhe jirti drama kuma sadi lakinna lakki yoo tanis rakkon qabu abba yoo ne qabsiifates yoo na awwaarrades yoo maal jedhes rakkon qabu amma tuusin baatte de wayye yaada maal sama qaasi waaru Wah, grama kuma sadeen ishin nyaatte. والله بريان انت لو رموت لك فدسن انجرتواتي يا ناني Asuman jira tayi birri sana mashina ka لو كان مثلا ناني يا انت لو كان مثلا ابان كون نكوبا ابوليسكو يدمه جرا اي سبا كو تتنگل جته چدا هر يروني متا مي حتو توان اسيت كن نيچدا انت لو اسرتا لك فدي اگه سري اسرتا لك فدي انت لو روم كريستيان انت لسن الاسلام اولا كلنا دانجس كريستيان تاته اسلام تاته ان بنا امارا مانتين انا بانكون نكفتا اي ستنگل او جته نانجس مدامي ستين البيني قال بقى دبي سير كده دراما كما سري اسرتا لك فدي هذا فرات كن نفيدي مجاهله نانا نياته أبالك يا من قابتش إيسنا خفت توري أكما نيات سنة تخفل شيء شو مقولة عن سنة أما أكنا كنا ما نرجع ما مو بي ما هو يكبر بدأ كم بابا تمان لاني ما أخو كبر بعد دوام من دندسو كتير مسات هذه نمني تكو أنا كنا أنا بقول سكارة تكاسم أمبريتشا مني كنا بقول أما أكنا كنا مو بي أما تلي مو بي Esa de tiba ide min hari ni mubarak. Bado inaga. Amma non ye chubar bade gabang gabab lisati. Wanne hundu wanda la gamajiru argajil tane zinille. Shamara leo tate wanne nu hatum bi fankab du beta sala ni matul altun ira unna jara munjiru. Amma san hanga wanna san malan ya cira kabar bade atau baralle ni sira amfu dama amma fi mube hagar karu mube nu fefe miti akkuma inni namaaf deemaa jira anarraan eegallee qarshii kuma sadii haa guurru amma taan ammootu mubaarakin akka oromummaatitti wanni itti himu dhugaa hojjadhawa taate
kan jedhu taate mubeen mucatti tanallee akkuma dhiira funyaan qabu san tanallee funyaan qabanii maallaa inni adeemu. Ammaaf gabaan wal bitaan jirtu waan taateefi maallaqa san hin guurraa adharraa eegalaa guuraa hin guurran kafalla. Garuu dhugaadhaan mubeen isii haadha firaa sanillee as fidee akkuma dhiira dhukkee irraa fuudhee asirraa fuudhu sanitti isiillee dhukkee irraa fuudhee haa kafaltu. Nuti kaasirratti qarqaraa jiru ka iyyaa jiru nama rakkate meeqa jira. Ka beela'e meeqa jira. Ka luyitirraa cite meeqa jira. Nama akkanaati. Garuu wanni bifan qabu. Jaran dhugaa walii dubbannaa shamaran kabajaan leen jaaladha. Garuu shamar hattuun barbaadu dhallee warullee. Bifan qabdu hattuun. Warri namni haqa namaa nyaatu. Hanni shamaraa dhufuu seetattu ispeeshaalii ka dhiiraa caala dhugaa dubbachuuf. Hin amaana namni waan ta'eef jechuudha. Shamara namni dhamana waan ta'eef dhugaan jirtullee kanuma. Yoo anda gongorallee dhiifama naa godha shamara hoo jedhu shamara hundaan qabatu har'allee burullee ammoo shamarri hattuma anarraan eegalee akka keetan doolara 300 kennaa narraan eegala takka jedha itti deema itti hafuufnu isiniin jedhaan. Ani wannan jedhu maastar ko ati birrii kee dhaqaa dhaqee dhumatee keetiif kan sumee tokko deeggarsa mana kanaatti dhumateera ani na deeggaraan jedhu nam tokkotu naa dhaqeessee naannoo waan namaa kana kafalee. No maali ati waa fi nyaatte mube hin guura dhaqee kuni keetti miti mubaarak amma kun si bira hin jirtu amma dubbiin yoo dhugaa dubbanne oromoo bira jirti ati maallaqa kana nyaatteeti gaafsanillee asirra jirra namni kun guuraa jira birriin sun amma guuramti siifanillee 500 jiraa jirti takka jedhee guure mube kan ofii kiisii keetiif gaataan jirtu laal rakkatama kalee nama kana fida jetteeti nama kana beektu namummaa bira dhaabattee haqa jirtu bira dhaabatte waan ta'eef malee ofii keetii bira dhaabanne kan akkasii sammuu keessa qabadhu. Waan osoo waan kan kee taate waan kan keeti kun ammoo waan kan keeti miti keessa harkaan qabdu